Hayyeen ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni kabajamtoonni maatii chaayinaal abeeloof nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti. Hayyeen hordoftoota kiyyaa kunoo guyyaa har'aas isiniif deebi'ee dhufeetiin jira. Har'as wanta bareedaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Jaalatamtoota kiyyaa warreen gara chaanaalii kiyyaatti har'aree fudhuftan like, share, subscribe gochuun gara chaanaalii kiyyatti dawalamaa isiniin jedha. Akkasumas immoo obboloonni kiyyaa warreen gara chaanaalii kiyyaa jirtan nafaana turtaniif haga har'aatti na jajjabeessaa turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Nooraa hundumti keessanii manni kun mana barumsaatii isiniin jedheetiin jira. Guyyaa har'aa waan bareedaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Innis kunoo zayita mana keenya keessatti harka keenyaan qulqulluu hojjetannee yaani onlaayinii irraa miti wanta nama shakkisiisu miti rifeensa keenya baay'ee bareedaa gatii salphaa ta'e mana keenya keessatti shakkii tokko malee hojjetannee irraa faayidaa argannu isiniif qabadhee dhufeen jira. Obboloonni kiyyaa shakkii tokko malee haala ani ittiin hojjedhu akkaataa ani itti hojjedhu isiniif qabadheen jira. Zayinni kun maaliif nu fayyada yoo jettan rifeensi keenyi yeroo hundumaa haphii ta'aa deema. Haala bubuqqa'insa buqqa'ee aqee isaan booda gara haphachuutti ni deema. Akkasumas immoo yeroo hundumaa caccabee kan nu rakkisuu fi furmaata baay'ee bareedaa yeroo gabaabaa keessatti yoo itti fayyadamtan irraa jijjiirama guddaa argachuu kan dandeessan. Jaalatamtoota kiyyaa amma gara hojii isaatti gallaa na wajjiniin ta'a na hordofaa isiniin jedha gara hojii isaatti seenna. Jaalatamtoota kiyyaa kunoo yeroo gara hojii isaatti gallu wantoota anana barbaachisan har'a qopheeffadhee ofii kiyya itti fayyadamaa ture. Ammoo har'as immoo itti fayyadamee isiniin argisiisuu barbaade. Maali yoo jettan kunoo tokko zinjibila jechuun zinjibila baay'een keessan ni beektu. Zinjibila jechuun kunoo kanatti fayyadamtu jechuudha. Ani kukkuteeni'a kana ergani soofeetii jechuudha. Itti darbee aanseeti immoo kunoo abasuuda gurraacha yookiin immoo waraqaa gurraacha jedhanii baay'een keessan nu beektu waraqaa gurraachadha. Asimmoo kunoo waan kana mana warra arabaa keessanii argattu baay'een keessanii. Kunis maal jedhamaa levenderii kan jedhamudha. Ittaansee immoo kan hin barbaadu kunoo zayitii weeraa zayitii isa jedhamu kunoo kana fakkaata. Akkasumas immoo kananii suuqarraa bitee immoo kunoo avukaadoo oiliidha. Avukaadoo zayita avukaadooti jechuudha. Warreen kana haala ani ittiin hojjedhu hundumti keessan na hordofaa walumaan hojjenna isiniin jedha. Jaalatamtoota kiyyaa amma gara hojii isaatti yeroo gallu kunoo waan itti daakkannu jechuudha. Waan itti daakkannu isaan kana itti daakkannu kunoo kanatti naqadhee walumaan deemnaa isiniin jedha. Qo'inaa itti naqee isinitti deema. Amma kunoo asitti naqadhee jira. Egaa kanatti naqadheeti daakkadheetiini na isin agarsiisa. Daakkannee walumaanii ilaalla. Hordoftoota kiyyaa kunoo haala kanaan daakkadheen jira. Haala akkasittiin daakee jira lamaan saayyuu. Kunoo akkasittiin amma gara hojii itti aanutti darbina na hordofa. Kunoo amma jaalatamtoota kiyyaa kunoo erga akkasittiin daakkadheeti kunoo bireeddistii qulqulluu bareedaa ta'etti naqadhee isin argisiisa jechuudha. Kunoo as ilaala. Hundumti keessan haala kanaan ergaa kunoo akkasitti daakamee bareedee akkasitti lamaansaa jechuudha. Isin kana booddee gara zayita itti naqachuutti ni deemna jechuudha. Isinitti himee jira. Zayitii keessaan kunoo kanatti haga isin ga'u itti naqattu jechuudha. Anamma haga nagaa jedhee itti yaadee itti naqadha. Akkasumas kunoo zayitii isa kanas itti naqa. Kunoo hamma isinii laafee haala kanaan akkasitti itti naqanna. Haala ani itti deemu kanaan hordoftanii seeraan deemuu ni qabdu. Erga kunoo haala kana akkasittiin
wal keessa goonee ibiddarra kaawwadhee walitti deebina. Kunoo hordoftoota kiyyaa haala kanaan erga abiddarra kaawwadhee zayitii kiyya kunoo itti naqadheeti isitti aanu maalitti naqadhaa zinjibila kunoo zinjibila daakadhee kaawwadhee isinitti argisiisaa itti naqattu jechuudha. Kunoo haala kanaan erga itti naqanne wal keessa goonaa jechuudha. Kunoo akkasittiin hanga inni danfutti irraa turree hamma umaa walumaan ilaalla na hordofa. Kunoo obboloota kiyyaa kunoo haala kanaan kanarra gahee jira. Daqiiqaa 10 sirriitti bareechitanii bilcheessuu qabdu jechuudha. Hanga daqiiqaa 10tti. Daqiiqaa 10 ibidda isaa itti xiqqeessitanii osoo hin gubbiin sosochoosaa akkasittiin haala kanaan daqiiqaa 10 bilcheessitanii akka gotoota sadansaa irraallee gara zayitiitti nuu dhufuutti jechuudha. Haala kanaan yoo itti bilcheessitan baay'ee bareedaa isiniif ta'a. Kunoo amma bakka xumuree jira daqiiqaa 10 qofa. Amma nan cufee amma walitti deebina haganni qabbanaa'utti. Amma erga daqiiqaa 10 bulcheeffadheetii kunoo erga qabbanaa'ee jechuudha. Wanta akkasitti naqadheetiin nani cuunfee isin argisiisa isiniin jedha. Isinis hordoftoonni kiyyaa walumaan na hordofa. Haala ani itti hojjetadhu kana ilaaltanii seeraan yoo itti fayyadamtan yeroo gabaabduu keessatti bu'aa bareedaa argachuu ni dandeessu obboloota kiyyaa. Kunoo amma haala kanaanii cuunfeetiin nani isin argisiisa. Nama kaameraa naa qabu waan hin qabneefi inna kaameraa lafa kaayee haala kanaa calaleetiin nan isin argisiisa isiniin jedha. Kunoo kana akkasittiin jechuudha. Na hordofaa calaladhee deebi'a. Kunoo haala kanaanii akkasittiin calalee hundasaa isin argisiisa. Hundumti keessanillee akkasittiin akka calalattanii baay'ee bareedaadha. Dhugaadha inni gabaarraa binnu orijinaala ta'uu dhiisuu danda'a. Haala kanaan nuti mana keenya keessatti haala bareedaa akkasiin cuunfanna. Kunoo obboleewwan kiyyaa kunoo haala kana zayitiin kiyyaa kunoo fakkaata. Yeroo ilaaltan baay'ee gurraacha fokkataa fakkaata. Yeroo immoo cuunfattanii haala kanaan immoo kunoo yeroo cuunfame immoo kunoo akkasittiin jechuudha. Kunoo daakuu ta'ee haala kanaan yeroo toshitanii cuunfuu qabdu. Maaliif zayitiin isaa illee akka keessatti isin hin hafne carqii barbaadanii jechuu kaalsii yoo barbaadan waan barbaadanitti cuunfachuu ni dandeessu. Isa shakkamaa onlaayinii irraa expaayirdii ta'uu isaa qibaatii tokko binnu garmalee qaalii aan bituu dandeenya. Onlaayinii irraa faarmaasii irraa bituu dandeenyu isa kanatu bareedaadha. Mana keenya keessatti shakkii tokko malee rifeensa keenya irra miidhaa tokko geessisuu kan hin dandeenye. Mana keenya keessatti itti fayyadamnutu bareedaadha. Kunoo amma kunoo waan akka kanaa qopheeffadhee jira. Kan akkuma hanuma qabdanitti naqachuu ni dandeessu. Amma ani as naqadhee walitti deebinaa yoo angala'uu baatee fi na hordofa. Waaw. Maalli na jalaan argaa in angalaane qophee ta'uu koollee na ilaala. Meema kanuma irratti kunoo egaa kanatti gootanii immoo qoricha ofii hin nyaanne yookiin ofii hin dhugne naman obaasanii namallee nyaachisanii jedhama. Kanatti aansuun immoo anis akka isin hin shakkineef immoo rifeensa kiyyatti illee dibadhee itti fayyadamee isin argisiisa obboleewwan kiyya isiniin jedha. Turtiin keessan na wajjumaan haa ta'u na hordofaa hanga dhufu. Hayyaan hordoftoota kiyyaa kunoo isiniif deebi'ee dhufeen jira. Egaa diba'ee isin argisiisuun qaba. Isinis narraa ilaaltanii shakkii tokko malee akka itti fayyadamtaniif jecha immoo dirqamaa diba'ee isin argisiisuu nan qaba. Abdiin kutateena yeroo hundumaa rifeensa keessan yoo kunuunsitan bu'aa guddaa irraa argattu isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Egaa kunoo akkuma kanaan dura isin barsiisetti kallattii lamatti yookiin immoo karaa lamatti hirraa jechuudha. Rifeensa keenya karaa lamatti hirra asii achi hin filina. Yoo asii achi filtan rifeensi keessan buqqa'aa inni deema. Isa kaniif
yeroo hundumaa kunoo haala kanaan zayita yeroon dibadhu ani kunoo haala kanaan adda adda baasee kan ani dibadhu maaliif akka keessa nuuf galuuf jechuudha. Maaliif yeroo qibaatii dibannu qibaatii inni kuni keessa buqqee rifeensa keenyaaf bareedaadha. Innaa hani rifeensa isaaf irra caalaa bareedaa ta'es eengadda isiniif hojjedhee jira. Har'ammoo inni eengadda dibadhee rifeensa isaa kana isaafidha. Har'ammoo buqqee isaa keessallee kan itti dibannu irra caalaa isinitti argisiisa. Fasaashii qibaatii fasaashiin yeroo hundumaa kan dibatamu keessa buqqeettidha. Keessa buqqee isaatti jechuudha. Faayidaa guddaa kan inni qabu. Innaa akkasitti keessa galchitanii kunoo haala kanaan keessa. Egaa akkasittiin kunoo kana isaatti haala kanaan itti gootanii masaajii bareechitanii masaajii gochuu qabdu. Faayidaa guddaa kan rifeensa keenyaaf qabu masaajiidha. Egaa akkasitti yeroo keessan irratti guddatanii hundumti keessan masaajii bareechitanii gochuu ni qabdu. Akkasumatti bichaa dibannee dhiisnatoon taane haala kanaan egaa masaajii toshitanii amma viidiyoon hojjedhaa malee otoon viidiyoon hojjedhu ta'ee yeroo kiyya irratti gubee baay'iseetiin masaajii godhaa jechuudha. Isinii fayyada. Ammoo kunoo harka keessanitti immoo haala kanaan akkasitti buusaa akkasittiin haga qarqara isaati. Akkasitti dhiibaa toshaala kunoo baay'ee bareedaa isinii ta'a. Wanta yeroo hedduu yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama argattu. Si'a tokko si'a lama bichaa yaaltanii isin aaraa humti tokko hin jijjiiramu hin jedhiina. Amma isinitti himee jira. Kanaan durumarraa kaasee akkas miti rifeensi kiyyaa akkas miti isiniin jedheera. Kanaafiyyuu hundumti keessan akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Maaliif obbolootiin kiyyaa otoo onlaayinii irraa bitama ta'ee nama shakkisiisa. Kuni onlaayinii irraa miti kan bitamu kan mana keenya keessatti hojjennudha. Keemikaala kamirraallee firii kan ta'udha. Akkasumas immoo rifeensa keenyatti wanta tokko fida jennee shakkii tokkollee kan hin qabnedha jechuudha. Innaa zayita yeroo dibattan yeroo hundumaa rifeensa keessan shablal godhaa akka dhahuu godhaa jechuudha. Maaliif yeroo aqee wal isinii nyaatu bareedaa akka isiniif ta'uuf. Buloota kiyya dhugaan isiniin jedhaa. Yeroo hedduu ani qibaatii baay'ee nan dibadha garuu dirqama immoo isinitti argisiisuun qaba. Maaliif akka isiniin shakkineef jechuudha. Anuma yeroo hundumaa yuutuubii ilaalee hundatoon taane warra yuutuubii hojjetan akka kanaa dibadhu jedhanii kan dhiisanii hin amanu. Maaliif hin beekamu tokko. Lammaffaa immoo wanta onlaayinii irraa bitamu eksipaayirdii isaa homasaa waan hin beeknee fi nama sodaachisa. Kanaaf isin immoo wanta onlaayinii hin taane mana keenya keessatti hojjennu immoo shakkii tokko malee ni fayyadamtu. Akkasumas immoo amma jechuudha yeroo nuti carraa guddaa kan qabnu biyya Arabaa kana keessatti dhugaan isiniin jedha carraa guddaa qabna. Maaliif biyya keenyatti carraa kana argachuu dhiisuu hin dandeenya. Qibaatii kana argachuu dhiisuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif yoo jettan ijoo dhugaadha amma ani yeroo hedduu baay'ee hin bitu. Hanuma madaamii kiyyatti fayyadamu. Hanuma madaamiin kiyyaa itti fayyadamtu nan fayyadamaa jechuudha. Maaliif isheen bakka yeroo hundumaa bittee ani isheen fayyadamtu ishee irratti ilaalee ishee irratti shaakalee ani immoo bitee itti dibadhaa jechuudha. Kunoo akkasittiin immoo qarqara isaatti dibattu. Haala kanaa yoo deemtan gaaf tokko qofaatiin isiniif jijjiirama miti. Yeroo hundumaa irra deddeebitanii yaaliidhaan. Ani ijaa viidiyoon dheeratuuf jechan suuta isinii daddafee irra daddabarsa malee isin garuu yeroo keessan warra viidiyoo hin hojjenne fakkeenyaan jechuudha. Fakkeenyaan masaajii bareechitanii rifeensa keessan eega gootaniiti
haala kanaan immoo shablal gootanii bushattu jechuudha. Maaliif isin fayyada? Baay'ee keessan akkas gootanii yoo teessan jechuudha. Ani ofii kiyya waan itti fayyadame irraa jijjiirame. Akkasumas immoo waan araboonni itti fayyadaman isinitti argisiisa malee ofii kiyya amma meeshaalee wantoota amma itti fayyadamu kana aqee bituu hin danda'u. Ofii koo manaan bahu kontiraataa hin beektu. Namoonni kontiraataa hojjetan mana bahuu wanta fedhii isaanii bitachuullee hin danda'ani. Gen waan isaan hojjetan irraa ilaalladhee nanaata. Hattummoo kanaan hin jenne nanaata. Maaliif mana isaanii keessa hin jira. Cubbuu sin qabu jedhee yaada. Hamma mana isaanii keessa jirutti hansaanii nyaadhaa, hansaanii dhugaa, hansaanii uffadhaa. Saniif immoo yaa hatuun cubbuudha. Hatuun cubbuutuma ta'ee jiru. Eessan liqaree akkamiin godhareeyya. Baay'ee bitachuu waan hin dandeenyeef waan isaanitti fayyadaman immoo itti fayyadamaa jechuudha. Inna itti fayyadame immoo dura rifeensi kiyya daakuu boodaraa fakkaata ture. Dhugaa siniin jedha rabbii ko dhugaa. Inna baay'ee tokko na fayyadanii jiru. Jarri haa galatoomanii isaaniin jedha. Isinis akkasuma qonxor go'a. Amma fakkeenya habassoota kana baay'ee faayidaa qaba. Araboonni baay'ee ganama shisma hobos boorii kana yeroo hojjettan itti goggootu. Wantoota mana keessa jijjiiran zayituuniin kunifaa mana arabaa keessa baay'eetu jira. Akkasumas immoo qibaatii tokko avukaadoo qibaatii immoo hin bitachuu hin dandeessu, ergachuu dandeessu. Akkasumas laazim qibaatii avukaadoo jechuudha. Laazima otoo hin taane wanta qabdan amma avukaadoo fi zayituuniitti naqesa. Isin garuu kokonaat ooyilii, amlaa, gosoonni qibaatii adda addaa jira. Wanta barbaadanitti hojjechuu dandeessu. Qibaatiin amma hojjedhe kunis immoo xiqqoo satanii baay'ee xiqqishuu ishee gootanii hojjetachuu ni dandeessu. Sababiin isaa bakka yoo baay'isuu baattan hanguyyaa tokko guyyaa amma qibaatii ani hojjedhe kana baay'ee isaa guyyaa baay'ee naga'a. Har'uma bichaan dibadha osoo hin taane har'a irraan dibadha. Ammoo akkasitti guyyaa 3 bulee itti dibadha. Ammas guyyaa 3 kanas ashamee akkasittiin itti dibadha. Inna haala kanaan akkasitti yoo itti fayyadamtan jijjiirama rifeensa keessanii ni argattu. Wanta rifeensa keenyaa gahummoo abadeen tasallee hin jiru. Hannu faana du'u rifeensa keenya qofaadha. Wayyaan keenyillee lafatti hafaa. Wanti hundaa keenya lafatti hafaa. Birriin keenya qabeenyi keenya lafatti hafaa. Garuu rifeensi keenya nu faana maduuti. Kanaaf immoo simboon dubartii immoo rifeensadha. Otoo hin qabaanneetu wiigii meeqaan binnee itti fayyadamna. Kunoo haala kanaan akkas gootanii bakka akkasitti baay'ee bareeda. Madaamii keessatti hojjechuu dandeessu jechuudha. Akkuma isa sanaatiin haala isa kanallee akkanuma hojjedha. Jaalatamtoota kiyyaa kun asirra gahee jira. Haaluma karaa isa achiin hojjedheeni asirraanis hojjenna. Maaliif akka viidiyoon isinitti baay'ee hin dheerannee barbaadeedha jechuudha. Karaa asiinis haaluma isa achiinitti hojjedhe. Erga kunoo akkasittiin dhahattanii bakka baay'ee bareeda. Dhugaadha. Bareedaadha. Akka barbaadanii kun akkasittiin deemullee ni dandeessu. Qixxeessaa kanammoo jechuudha. Harka kunoo akkasittiin immoo itti xiqqoo ishee bakka maaliif akkasiin jalaa hin goggogne darbee immoo harka keessanitti akkas godha. Kalasna baay'ee bareeda jedhee yaada. Obboleewwan kiyya viidiyoon kiyya yoo isinitti tolee laayik, sheer, subscribe gochuun na hordofaa na wajjiniin ta'a isiniin jedha. Anis immoo yeroo hundumaa yaada kiyya isinii fi eeruu yookiin isinitti himuun gara boodaatti hin deebi'u. Kunoo qophiin kiyya har'aa kana fakkaata. Isiniin dagatina subscribe, like, share, subscribe na godhaa. Hundumti keessan na jajjabeessaa. Isiniin jaa hanga turtii biraa walitti deebinutti turtii gaarii isin jaaladha. Ciao.